Haay hordoftoota yuutuubii kiyya jira jirtu nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha ani nagaa kooti jira akkamiin isin nagaa keessaniyyuu hordoftoota barsantuu baga nagaan dhuftanii isin jedha warroonni maatii kiyya taatanii galatooma warri maatii kiyya hin taane immoo laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa amleenaaf ta'ana jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha obbolotaan kiyyaa har'a seenaa tokkoon isiniif hima jedheen dhufee seenaa dhugaa irratti hundaa'edha. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Maaf akkas jettaallee jechuu dandeessu garuu waanuma dhugaati waanuma jirudha waan ta'eef isinitti himuu qaba dirqamadha beekuu qabdu jedheetuman dhufee nuti dubartoonni waa baay'eetu nu mudata beektanii. Kanaafuu seenaa tokko barumsa isiniif ta'a jedhee kanan isinii qabadhee dhufee wanni tokkotu ture seenaa dhugaadha. Abbaa fi ilma turanii abbaa fi intala turanii mana tokko keessa jiraatu. Haati manaan isaa immoo hojiidhaaf jecha gara biyya biraa jirti. Isaan iftee deemteetti jechuudha abbaa manaa isheetii fi intala ishee. Isarraan kan ka'e osuma akkasitti abbaa fi intalli mana tokko keessa jiraatanii hojjettus qabu. Mucaan immoo umuriin ishee waggaa 16dha. Osuma akkasiin jiraatanii abbaanumti ishee gara biraatti akka haadha manaa isaatiitti ilmoo isaa ilaaluu eegalee jechuudha. Na waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa nuti dubartoonni ba'aa guddaa baannee deemna. Na waa baay'eetu nu mudata kanaafuyyuu waaqayyo nu haa oolchu jechuudha. Waan akkasii akkamiiniyyuu baay'ee tokko baqa kaleessa waan inni seenaa dhugaadha waan gurra kiyyaan dhaga'edha. Akkamiin abbaan ilmoo isaa irratti waan akkasii raawwata jedhee baay'ee tokko natti dhaga'ame akka namummaa kootiitti jechuudha. Innaa obbolotaan kiyya osuma jedhanii mucaa kana gaafa tokko abbaanumti ishii kuni gudeedee mucaan kunis immoo ulfooftee barattuudha. Umurii ishee waggaa 16 isiniin jedheera. Gudeedee gaafa ulfooftu obboleettiin abbaa ishiitii tokko bukkeedhuma isaanii jiraatti. Gaafa tokko deemtee akkasii jettee gaafa itti himattu amanuu dadhabde isheen. Insobdaa obboleessa kiyya maqaa balleessuu keetiif jetteetu malee haadha keetiif tumsiteetu malee jetteetu deemtee gaafa itti himattu akkamittiin akkas jetteetuma amanuu dadhabde jechuudha. Insobdaa gara biraatti sagaagalummaa akkasii raawwattee dhuftee abbaa kootu akkas na godhetti akkamitti obboleessa kiyya obboleessa koo maqaa balleessuu barbaadde jetteetu baay'ee tokko itti lolte jechuudha. Achuma mucaan kun sodaatte mucaan kun amma garaatti hafeetu jira ulfoofteetti. Eenyurraa ulfoofte? Abbaa isheerraa ulfoofte. Gaafa sana gaafa abbaa isheerraa ulfooftu nama hin beektu mucaan kun firas hin beektu. Nama tokkitti hiriyaashii tokko kan waliin baratan tokko beekti. Gaafas jechuudha hiriyaashii kanatti waan akkasii akkas jettee gaafa mari'attu hiriyaashii kun immoo akkamittiin kun immoo ta'uu hin qabu jetteetu bakka baay'ee tokko gadditee boosse bakka silashii jechuudha. Akkamittiin wanti akkasii irratti ta'uu danda'ette bakka baay'ee tokko waliin mari'atanii waan godhan dhabanii mucaan kun immoo ulfooftee garaan ishii baay'ee beekamaa jira. Ulfi immoo waan dhokatu miti. Achumarraanii gaafa bakka fala dhabanii haadha hiriyaashiitii bira deemanii mana haadha hiriyaashii mucaa kana bira deemaniitu kunoo hiriyaa koo irratti waan akkasii raawwatee jira akkam wayyaa armee koo jettee gaafa obboleettii ishiitii fi hiriyaashiitii fi ishee wal fudhatanii mana maatii hiriyaashiitii deemanii haati ishee immoo lammata ilmoo koo bira gahuu hin qabdu jetteetu ari'atte ofirraa. Mucaan kun waan gootu dhabde bakka namatti himattu dhabde hiphina ishii namatti himattu dhabde bakka rakkina ishii. Innammoo obboloonni ishii obbolaa lama immoo qabdi karaa abbaa ishiiti. Obbolaa dhiiraa lamatu qabu alarraa jechuudha. Isaaniin dhudhufuu baay'ee tokko ishee jaallatu ishee bichaadha dubarri baay'ee tokko ishee kunuunsu baay'ee tokko ishee gorsa illaatuu fi
isheen garuu mudaa ishii kana baqa dabarsitee himachuu hin sodaatte ijoollee dhiirota kanatti obboloota ishee kanatti karaa abbaa ishiitii jechuudha. Isaanitti himachuu gaafa sodaattu keessuma ishiitti baqa yeroo isaanii mana dhufanii ishee faana taphachuu dhufan maal jechuu dhufanii dhoksitee baqa shaarbii fa'a uffattee akka garaan ishii hin mul'anne akka ulfi ishii sun hin mul'anne baay'ee isaan dhoksite ture. Obboloota ishee kanatti siin himanne karaa abbaa ishiitii obbolaa dhiiraa lama qabdi mucaan kun. Achumarraan isumarraan osuma akkas jettu baqa namatti mattu dhabdee waan gootu dhabdee gaafa abbaan ishii gara ta'etti osuma taa'aa jiru abbaan ishii kun immoo mana garaan ishii kun amma guddataa dhufu abbaan ishii kun immoo mana barumsaa dhorke maqaana balleessuudhaaf dhaayyuu akkamiin mana barumsaa deemta hin deemtu mana barumsaa jedhee mana barumsaarraa ishee dhorke jechuudha mucattii kan. Mucaadhuma isaa kana ulfoofte isumarraa ulfoofte silaayyuu mana barumsaa hin dhorke gaafas waan gootu dhabde namatti mattu dhabde eenyumtuu baqa rakkina ishiitiif fala fiduuf dhabe nama lamatti matte tokko aadaa isheetti matte tokko immoo haadha hiriyaa ishiitti matte eenyumtuu rakkina mucaa kanaa hubachuuf hin dandeenye gaafa fala dhabdu maal goote irmijaa akkamii akka ofirratti fudhatte qoricha dhugdee mana keessatti qoricha bitattee qoricha dhugdee duutee jechuudha mucaan kun. Innaa kana hundumaa kan fide abbaa ishiiti. Abbaan akkamittiin ilmoosaa faana sagaagalummaa akkasii raawwata. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kun immoo seenaa dhugaadha. Seenaa sobaa miti. Isiniin jedha obboloota kiyyaa waan akkasiirraa waaqayyoon waa baraaru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Isiniin jedha. Abbaan egaa abbaa ilmoosaa keessaa baate akkas godhe ormi immoo irmichaa akkamii namarratti fudhata osoo orma ta'e kan abbaan iyyuu akkas nama godhe ormi yoo nama miidhe nama gaddisiisu isa jedhutu keessa kootti baay'ee tokko natti dhagaame baay'ee tokko gadde akka namummaa kootti baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waaqayyoon waa oolchuu waan akkasii isiniin jedha gurraafuu waan namarratti hin tolle. Kun immoo seenaa dhugaadha. Waanan baay'ee dhagaye keessi kun na cabeeffan dhufee isinitti mee waan akkasiis jira jechuufani obboloota kiyya. Na waaqayyo waan akkasiirraa nu oolchu waan baay'ee nama jibbisiisu bara jibbisiisaa tokko keessa jira. Barri kun bara baay'ee ulfaata bara waan hundinuu biyya lafaarratti ulfaatedha. Kanaafuu obboloota kiyya seenaa kana isinitti himuu dhufee har'aasumaan xumuraa. Yeroo biraa immoo seenaa biraa isinii qabadhee tanan dhufaa. Like, subscribe godhaatii maatii kiyya ta'a. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Kun immoo seenaa dhugaati. Anillee irraa baradheera. Isinillee irraa barattu jedhee tanan isiniif qabadhee dhufee obboloota koo galatoomaa. Bye bye isiniin jedha.